kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Baarkoo Miidiyaa akkuma ammaan dura barruulee garagaraa isiniif dhiyeessaa turretti arras barruu addaa dhimma dirree dhawaa irratti qabannee isiniif dhufneeti jirraatii miidiyaa keessan like, share fi subscribe godhaanuu hordofaan afeerraa teenyata kabajaati. Riifrandamiin gaggeeffamee bulchiinsi magaalaa dirree dhawaa qaama naannoo Oromiyaa yookaan Somaalee yookaan ammoo naannoo of danda'e akka ta'u yaadni dhiyaate dubbiin jedhamu gaaffii ummataatii miti jedhe bulchiinsi magaalaa dirree dhawaa. Tibba kana bakka bu'aan dirree dhawaa paarlaamaa Itoophiyaa yaada kana marichaaf dhiyeessaniiru. Gabaasni jedhu bahuu hordofee magaalichi caasaa naannoolee abbummaa himatan Oromiyaa fi Somaalee keessaa tokkotti makamuu yookaan ammoo naannoo of dandeesse ta'uu malti dubbii jedhu kaasee ture. Haa ta'u malee hoogganaan waajjira kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa dirree dhawaa obbo Buruq Fallaqee yaadni riifrandamii gaggeessuu ejjannoo aangoota bulchiinsaatii miti jedhan. Odeeffannoo kana gaafa ammajjii 15 jalqaba kan gabaase barruu riippoortar jedhamudha. Barruun kun bakka bu'aa dirree dhawaa mana maree bakka bu'oota ummataa obbo Abdul Jawaad Muhammad wabeeffachuun gaaffii riifrandamii gaggeessuu mootummaa federaalaaf dhiyaachuu gabaase. Bulchiinsi magaalaa dirree dhawaa paarlaamaa keessatti bakka bu'oota qabdu lama keessaa tokko kan ta'an obbo Abdul Jawaad walgahii waloo mana maree federeeshinii fi mana maree bakka bu'oota ummataa irratti yaadichi dhiyaate jedha barruun. Obbo Abdul Jawaad walgahii waloo kana irratti rakkoo ijoo bulchiinsa magaalaa dirree dhawaati jedhan keessattuu hanqina bajetaa fi qabeenya naannoo irraa faayidaa qixa ta'e dhabuun wal qabatu kaasuu barruun riippoortar gabaaseera. Obbo Burukis akkasuma yaadni bakka bu'aan kun haala qabatamaa bulchiinsa magaalichaa irratti kaasan sirrii ta'uu BBCtti himanii wanti sirrii miti jedhan yaada furmaataa bakka bu'aan kun kaahanidha jedhu. Akka barruun riippoortar jedhutti bakka bu'aan kun rakkoo bajetaa keessaa bahuuf yaadni furmaataa dhiyeessan caaseffamni naannoo haaraa gochuu yookaan naannolee Oromiyaa yookaan Somaaleetti makuu murtee ummataan osoo raawwatee jedhudha. የድሬዳዋ ነዋሪ የድሬዳዋ አመራር በሚያገኛቸው አጋጣሚዎች ሁሉ ድምጻችንን እናሰማ ነበር። ያለብንን ጫና ድሬዳዋ እንደምታውቁት ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ ያውቃል። ድሬዳዋ ቀደምት የስልጣኔ ከተማ ነች። የኢንዱስትሪ የንግድ ማዕከል ነች። የምስራቅ በር ነች። በብዙ የሀገሪቱ ስትራቴጂዎች ላይ የኢኮኖሚ ኮርነር ተብላ የተጠቀሰች ከተማ ነች። እንደው ፌደራል መንግስት ጉዳዩን ትኩረት ሰጥቶ ቢጠቀምበት ብዙ ገቢ በዛ በኩል ሊገኝ አሁንም ራሱ ብዙ ገቢ የሚገኝበት ነው። ብዙ የፌደራል መንግስት ተቋማት ድሬዳዋ ላይ ኦፕሬት ያደርጋሉ፣ ስራ ይሰራሉ። ካሳ አስተዳደሩ ነው የሚከፍለው። የአስተዳደሩ አካል ስለነበርኩ አውቃለሁ። ካሳ የኢንዱስትሪ ፓርክን ጨምሮ አርሶ አደርን አፈናቅለን ካሳ ከፍለናል። ግን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባል አይደለንም። የጋራ ገቢ ተጠቃሚ አይደለንም። 15 ዓመት በላይ ጮሃን የሚሰማን ሰው አጣን። ብዙ ጊዜ ሰበብ የሚደረገው የህገ መንግስቱ አይፈቅድም፣ ክልል አይደላችሁም። አሁንም ልትሰጡኝ የምትችሉት መልስ እሱን ነው። እኔ እሱን መልስ አይደለም የፈለኩት ግን ድሬዳዋ ምክር ቤት አላት። በምን ህግ ምክር ቤት አላት? 96 ጀምሮ ምክር ቤት አላት። በዚህ ምክር ቤት 2 መቀመጫ አላት። ነዋሪው ወይ ደግሞ እኔ የምለው ምንድነው ህገ መንግስት መሻሻሉ ረጅም ጊዜ የሚወስድ ስለሆነ ወይ ህዝብ ውሳኔ ተደርጎ ወደ አንዱ ክልል እንድጠቃለል ማድረግ ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ስላለ ፌዴሬሽን እኛን ምክር ቤት አባል ራሱ እዚህ ያለን 2 ሰዎች ፌዴሬሽን ምክር ቤትን ትሬስ ማድረግ አንችልም። ምክንያቱም እዛም አባል የለንም። እዚህ የምናነሳው ነገር ብዙ ጊዜ መልስ የሚሰጠን አስፈጻሚም እዚህም ያለ ቋሚ ኮሚቴም እዚህ ያለ አካላት ጉዳያችሁ ምክር ቤት ሄዱ ነው የሚለው፣ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሄዱ ነው የሚለው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ የሚለው ምንድነው የድሬዳዋ ህዝብ የፌዴሬሽን ምክር ቤትን የሚጠይቀው ነገር የጋራ ገቢ ተጠቃሚ፣ ምክንያቱም ስፒል ኦቨር ኢፌክቱ በጣም ከፍተኛ ነው። በጣም ከፍተኛ የአካባቢው ስፒል ኦቨር ኢፌክቱ በጣም ከፍተኛ ነው። ባለፉት 3 ዓመታት ከግምጃ ቤት ተበድረናል። ፋይናንስ ሚኒስቴር ያውቃል። ከግምጃ ቤት ተበድረናል። መሰረታዊ የመንግስት አገልግሎት ማቅረብ አቅቶታል አስተዳደሩ። በፌደራል መንግስትና በህዝብ መካከል ሳንድዊች የሆነ አስተዳደር ነው ያለው። መልስ መስጠት የማይችል ማለት ነውና
ለዚህ ትኩረት እንዲሰጥልን ለማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። Obbo Buruk murteen ummataa godhamee gara naannoo tokkotti osoo makame yaadni jedhu waliigalatti akka hoggansa olaanaatti kan irratti hin mari'an ejjannoo keenyas kan hin taane gaaffiis ejjannoo ummataas kan hin taanedha jedhan. Magaalli Dirree Dhawaa chaartara bara 1996 baheen bulaa jirti kan jedhan Obbo Buruk. Chaartarichi magaalichaa faayidaa baay'ee buusus rakkoolee mataa isaas fidee dhufeera jedhu Obbo Buruk. Rakkoo kana furuuf qaamolee adda addaa waliin mariin godhamee wixineen chaartaraa gara waajjira ministeera muummee ergamee deebii eeggachaa jira kan jedhan aanga'aan bulchiinsichaa kun yaadni dhiyeessan diinagdeen of danda'uu bulchiinsaa irratti wanta hudhaa ta'e hanqisuudha jedhan. Dirreen Dhawaa ganda magaalaa 38 fi ganda baadiyyaa 39 qabdi. Wixineen chaartaraa amma murtee eeggatu bulchiinsa magaalichaa seeraan of dandeessisuu fi beekamtii heera mootummaa federaalaa argachuu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e dubbatu. Yaadni furmaataa dhiyeessan akka amma himamu riferendamiin naannolee lamaan keessaa tokkotti makamuu osoo hin taane galii maddisiisturraa faayidaa qixxee haala itti argattu tolchuudha jedhan. Dirreen Dhawaa magaalaa sabaa fi sablammiileen keessa jiraatan ta'uu kan himan Obbo Buruk eenyummaa adda ta'e kan mataa ishee waan qabduuf naannolee lamaan keessaa tokkotti makamuu hin maltu jedhu. Yaada bakka bu'aan ummataa Obbo Abdul Jawaad walgahii irratti dhiyeessan irra hedduun sirrii ta'ee ejjannoo bulchiinsa magaalaas kan ummata dirrees miti jennee kan morminu yaada furmaataa riferendamii jedhamee kaahame jedhu Obbo Buruk. Gabaasni riippoortar hojjete erga dhagahamee booda bakka bu'aa ummataa Obbo Abdul Jawaad wajjiin mari'atamuu fi rakkoo bulchiinsichaa akka itti ibsame kan isaan waliigalchu ta'uu fi garaagarummaan kan dhalate yaada furmaataa irratti ta'uu Obbo Buruk himan. Sabootni Oromoo fi Somaalee magaalaan chaartaraan bultu kun kan kooti jechuun irratti wal morku. Yeroo adda addaatis abbummaa magaalichaa irratti walitti bu'iinsi lubbuu galaafachuu dhalateera. Rakkoo kana furuuf hoggansa bulchiinsa magaalichaa sabummaan kan wal madaalu gochuuf yaaliin godhamaa ture. Kana keessattis dhalattoonni Amaaraa ammoo bulchiinsi magaalichaa isaan qollifachuun sirrii akka hin taane himachuun rakkoowwan hedduu keessummeessiteetti jechuun barruu tana BBC News Afaan Oromoo ammajjii 19 2023 maxxansee kan ture yoo ta'u guyyaa dheengaddaa jechuun gaafa sadaasa 3 bara 2025 akka lakkoofsa Awurooppaatti dhalattoonni saba Somaalii kan Dirree Dhawaa haasoo muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad mana marii bakka bu'oota ummataa irratti torbee dabre taasise irratti mormii qabna jechuun magaalaa Dirree Dhawaa hoteela Sharafitti wal gahuun marii taasisuun Dirreen Dhawaa qaama naannoo Oromiyaatii miti. Muummichi ministeeraa Dirreen Dhawaa bara wayyaanee dura qaama naannoo Oromiyaati turte jechuu isaatiif dhiifama gaafachuu qaba jechuun dubbatan. Itti dabaluunis Dirreen Dhawaa godina Iisaa fi Gurguraati. Oromoon Dirree Dhawaa aannanii fi killee fiddee gurgurtee galgala galti jechuun abbummaa Oromoon Dirree Dhawaa irratti qabdu ifaan ifatti haaluun dubbatan. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Dirreen Dhawaa qaama naannoo Oromiyaati jechuu san manaamaan arguu hin oolu jechuun bifa tuffii fi arrabaatiin hirmaataan waltajjichaa tokko yeroo afaan Amaaraatiin dubbatu suursagaleen agarsiisu miidiyaalee hawaasaa irratti namoota hedduun qoodamaa jirti. Dirree Dhawaa የኦሮሞ ነች የኦሮሞ ክልል ነበረች ስላለ ያንን ተቃውሞ ለማሰማት ነው ዛሬ ከብሔሬ ጋር የተቀመጥኩኝ እዚህ። እኔ ከኔ በፊትም እንደሰማሁት ድሬ ዳዋ የኦሮሞ ክልል የትም ቦታ የተጻፈ ቦታ ሰምቼም አላውቅም። ከኔ በላይ እድሜ ያሉትም አባቶች እንደ አስተማሩን ድሬ ዳዋ ኢሳና ጉርጉራ መሆኗን ነው ማውቀው እና ዛሬ በዚህ መስመር አብይ በተናገረው ባለው ድሬ ዳዋ የኦሮሞ ክልል ነች ያለው እሱ በህልሙ ነው ያየው መሰለን ያንን ቃል እና መቼም ድሬ ዳዋ ኦሮሞ ክልል ሆነ አታውቅም። በኦሮሞ ስር ተስተዳድራም አታውቅም። ከዚህ በፊትም በኢሳና ጉርጉራ ነው እስከ ዛሬ ድረስ የተስተዳደረችው። ካሁን ከትግሬ በኋላ ቲፒኤልኤፍ ከጀመሩት በኋላ እነሱን ለኦሮሞ ክብር ስላላቸው እነሱን ጠቀማቸውና 2 አመት ኦሮሞ 2 አመት ሶማሌ ስላሉት በዛ ሰበብ ነው ኦሮሞ የገቡት ድሬዳዋን። ከዚህ በፊት ኦሮሞ ድሬዳዋ ላይ ወተትና እንቁላል ነው ይዘው የሚመጡት ከሀገር ቤት 11 ሰዓት ሲሆን ደግሞ ሃይ ስኩል ተቀምጦ በባቡር ይመለሳሉ ከመጡበት። እኛ እንደዛ ነው ያደግነው። ከኛ በፊትም አባቶቻችን 90 አመት ያውና እዚህ ተወልዶ እዚህ ያደጉ አሉ እና በጣም ነውር ነው። ያንን
ጠቅላይ ሚኒስትራችን አስቦ የተናገረው ነገር በጣም ይቅርታ ማለት አለበት። ድሬዳዋ ዛሬም ነገም ኢሳና ጉርጉራ ነው መባል የነበረበት። እንደዛው ነው የሆነው። እኔ አንድ የሚገርመኝ በኦሮሞ በኩል 5 ዓመት ኦሮሞ አስተዳደረ፣ በሰላም አስተዳደረ፣ ምንም ያለ ጭቅጭቅ ያለ ረብሻ ጨረስ ነው። አሁን ተራው የሶማሌ ስለሆነ እንዴት ነው ቅስቀሳ መጀመር የሚቻለው? ጠቅላይ ሚኒስትራችን አንተ ሀገሩን እንድትመራልን ሀገሩን እንድጠብቅ ነው እኛ የምንፈልገው እንጂ ካንተ ጀምሮ ሀገሩን እንዲበጠበጥ ያ ጥሩ አይደለም። dhimma kana irratti heerri mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa riippaabilika Itoophiyaa maal akka jedhuu fi galmeen seenaa hoo maal akka akeetu irratti kurfii biraatiin hanga walitti deebinutti fuula feesbuukii fi chaanaala yuutiyuub kan miidiyaa keessan baarkoo miidiyaa laayik sheerii fi sabiskiraayib godhuun nu hordofaa isiniin jenna.